asli timo ya maali irratti filamuun agarsiisaa keessa ooltanii miti maa yeroo baay'een ricaala agarsiisaa keessatti isin argaa maalirra wallatte? wallahi ani gara tiktokii kanallee hedduun dhufu beeyte yeroo tokko gartee dhufa araara wayiitiif ijoollee takkaan wal dhabee ture samoona kana saniif ani quban qabuuyyu na yaamee innummaan dhaqe asli yaa isumatu na yaame galatoomu nu araarse nutilleen araaramne araara san keessatti immoo waan haasaametu jira beeyta muzammil maal dalagaa namna jedhanii ani yeroo iddullee irra deebi'ee dudubbachuun barbaadu achi keessatti amma waan ani hin dalayne dalaga jedhanii maqaana balleessan. Gasti isaa gubbatti moo? Gasti isaa gubbatti inni mataan isaa viidiyootu jira viidiyoo si erguu danda'a keessan. Aslitu siin jedha? Yaa. Namatu siin jedhe moo ati qaamaan argite? Namni naan jedhe an gastii keessa jira bar. Afaan walitti daddarbannee ture. Namni naan jedhe innillee irra deebi'ee kasan caalu naan jedhe. Fakkeenyaaf kiniini ulfa garaa nama baasu gurgurtaa naan jedhe. Namni jalqaba kanaan jedhe kiniini maarree akkas jedhamee haasaamaa ture. Biyya kana keessatti immoo wanni sun si qalchiisa beek. Gartee ani gizee achirraa bu'u naa bilbilamee jennaan achi abbaan barbaade waan fedhe jechuu danda'a fedhuun soba jechuu danda'a garuu an aslii hammas isa kabajuu miti namuma waliin beeyne tokko bar namni sababa wayii malee lafaa ka'ee waan jedhuuni aslii hagam akkan jaaladhus beeta ummanni har'aa hudduu banu kunis hin beeka ummata kanaa olitti yoo isaaf ta'e malee isaan naa ol jaalatanii miti gaafa kana dhufee ani dhimma kana gartee an nama kana shakkee jira naafaa gaafatamuu naafaa kakata'uu jedhe ani waan wayii fakkeenyaaf haadha faaxee waan shakke qaba wanna kana addanaa haa baastu yoo jedhe dhuftee addanaa baasta moo indiista kabajaan siyaamaa jira beek. Adda sii baasallee muzammil kiyya dhiifa malleen irraa godha ani dhugaa dubbachuudhaaf haati faatee yeroo baay'ee uf jajjii minaamina waan akkasiisan namni naan jedha. Ani uf jajuudhaaf illee osoo hin taane an feemasummaa kiyya tana agartii turii keessaa kanatti ni ilaalu gaa'is. Haga turii keessaa kanatti feemasummaa kiyya tana feemasummaa kiisii qullaa tana agartii tanatti hin laakka'ullee hin assabullee akka kan kootitti jechuudha sinii galee. Osoo nama rakkataa qarqaaree fammasee qabeenya wayii qabaadhee ka dhuunfaa kiyyaa qabeenya sanii fammasee qabeenya sanii namni na beekee rakkataan narraa ooleeti akkasitti dhugaadha. Kan lammaffaa ammoo aslii yoo taate muzammilii kiyyaa namootuma lafa kan irra jiran keessaa iyyuu asliin irri isaa gurraacha keessi isaa adii. Diqqas hin tuffatu guddas hin tuffatu. Karaa gubbatti yoo dhuftee aslii beelahee jette wallahi odoo seenaan isaa boottu nama birrii shankiisaa qabu fuudhee si kennee galu. Yoo tana namichi wayii rakkatee caammaa lukaa hin qabu nama miskiina jaakettii qaamarraa hin qabu tisheerta kan dhaabata wallahi rabbitti kakadde yoo soba jiraadde halkan duudaan kun na haa ganu sa'aatii kana jechuudha wallahi halkan duudaan kun na haa ganu kootii ofirraa qabu baafatee itti kennee ani mana jira haadha seenaa waliin akkana godhataa dhufe hayu sila nama tutuma jettee haadha seenaa lafaa kaatee rifattee akkam goote qofa kootii uffattee manaa baateeni jetteen nama ho'iititu akkana karaa gubbatti akkana ennaan kootii ofirraa qabu baafadhee itti kennee biraa dhufee jedha siigalee tokkoffaa san anamma omati jettu laaluudhaaf dhiifamallee naa godhii si gaafadhe malee viidiyoo hin argee ture dhugaa dubbachuudhaafi dhugama dubbachuudhaaf asliin amma as kaayiroo na bira jira kun mana kiyya duuba kan osoo inni haadhatan ta'e arrabse waan akka aslii jibbuun qabu osoo inni haadhatan ta'e arrabse miti tadduutee qarbii jala jirtu miti lubbuun jirtu jechuudha. Anni yoo tana fatii haadhaan wallollee tasa
haadha sii arrabsee fatiyaa kafatiyaan naan jette caala kafatiyaan narra keette caala yookaan ammoo kafatiyaan nagoota caala kafatiyaa godhe caala jecha haadha isii jedhee dubbadhe san qaanfadhee itti dhiisa dhimma kiyyaaf kafatiyaadha. Wallahi haga waajjira poolisaa dirasii deemee kassasee jechuudha. Itti dhiisa ofirraa sigalee. Asli jechuun nama madaa haadhaa qaba. Madaa haadhaa. Haadha isaa san osoo ijaan arguudhaaf waggaa meeqa? Waggaa 10 uzuu ijaan arguudhaaf ilma kiyya yoom ijaan si arga osoo jettu hanga sa'aatii lubbuun isaa keessaa baatu mucaa kiyya yoom arga jettu qarbii galteedha. Ila haadha haadha. Biyya kana keessa taa'ee waan qabutti fixatee yaalarraa waa hundarraa waan qabu waliin ta'ee qarbii galtee haadhi isaa sun. Muzammil kiyya aslii wallahi ammallee deemi mana banadhuuti akkana gaggombisii akka barbaadde zagaazagee arrabsi. Garuu bakka haadha isaa akkasitti arrabsite san wallahi dhageeffachuu dadhabee iskrool godhee dabarfadhe. Dhageeffachuu dadhabee iskrool godhee dabarfadhe. Maaliif waan beekuuf eegalee madaa haadhaa dhibee haadhaa waan beekuuf wallahi hin dhageeffanne. Natti ergan gamaa kan ijoolleen faatishee narra godhanii narra dhufa kukkutee osoo ati keerii haasoftee dawaa haasoftee namni waraabu ni beekta. Osoo waan gaarii ati dubbattee aslii faarsitee namni waraabu waraabanii akkasitti deemaa ture. Wallahi iskrool godhee bira dabarta akka isaan dhageeffanne. Gizee gad ilaalee suuraa asliirra hidhan numan dabarfadha laadha gite. Bakka sanitti feetullee ammallee bahii mana kan kee banadhullee na arrabsi feetullee na faarsi ati ilma lafaa wallahi odoo asliini nama ajjeesee qalee mana isaa keessatti awwaalee rasiin jedheeti aslii arrabsutu irra sii jira malee isa arrabsuun haadha isaa san akkasitti haadha seenaa arrabsitee mee maqaa haadha seenaa rakkuun de'ani lubbuun jirtu fiigalee rabbii sun sodaadhu mee bakka wayii qabaanillee bakka akka malee natti ulfaatte bakka gartee wallaahi lazim ibiddi kun garaa kana keessaa akka nama godhatu fakkeenyaaf aslii kana an nama galata walii oolle xiqqaattus nama galata kana namaa godhe san namaa godhe jedhus miti ani nama kana mee akkuma hiriyyummaa nu jidduu jirtuutittuu osoo rakkoo wahii narra gahee namni an abdadhu isa ture har'a garuu aslii dubbii ati dubbatte saniin rakkoon narra gahaa jira dhimma lubbuu kiyyaatiin himatamaa jira jiraachuu dandaha du'uu dandaha dhimma kana keessa harka qabdaa ani isa qulqulleessuufi wanni guddaan natti hin argina bu'ate illee ila an isa qulqulleessuufi beeki kan akka qabdaa jettee laadha gamba laalika waan dhugaa irra geettee argite hin jiru sii galee tokkoffaa ulfa baasa jedha namni hundinuu yoo ulfa nama baasa sii galee meebi dhimmi sun yookaan dhimma lubbuun si gaafachiisu yookaan dhimma lubbuu kan kee irra gahu ta'a kunoo hagaadhaa yoo numa jirta sila osoo waan lubbuun darbanillee taate sii galee numa jirta gin ani asliini sitti tolche irra hin jiru ati aslii sitti tolche ati bakki balleessite haadha isaasa sanuu nama madaa haadhaa qabu waggaa takka hin geenne irraa dabartee isii duutee qarbii jala jirtu kaaftee akkasitti dhaabuun kan keesson namni haadha waliillee numa arrabsa takka arraba akka kan keetii itti rifadhee hin qabu ifa manaa godheeti. Takka arraba akka keetii itti rifadhee. Uummanni illee amma jala kanatti barkuun yoo xiqqaate nama 1,200 na jala jiraa miti. Haadha waa'ee haadha haa xiyyeeffannoon isaanii kun waa'ee haadhaati laata. Aslii arrabsa irraan jiranii bar haadha aslii arrabse haadha aslii arrabse haadha aslii arrabse sii galee. Bakka sanitti ana baay'ee qaba hin balleesse dhiifama gaafachuun barbaada tariiti jiraachuu garuu dhugaan tiyya laalan maaltu na aarsa beeda dhugaa dhabdee gartee gaafa hamaa taatu wallaahi lazim sitti dhagahama garuu an akka nama wallaalaa tokkotti akka ilma keessanii tokkotti haadha isaa gahuun haati isaa haadha tiyya kana sani kana jechuufi miti namni dhugaa dhabe waan dhugaa isaa san barbaaduuf wanni hin taane hin jiru miirri immoo miira si hooggana malee ati miiran hooggantu. Bakki beektaa girrisaa miidiyaa kanarraa ati illee ni qabda bar fooloo meeqa qabda mee fooloo 30,000 yoo qabda girrisaa miidiyaa kanarraa ni beekta ati bar nama tokko akka sagalee sii ta'an godhuuf akka siif dubbatan godhuufi viidiyoo takka jettee yoo postatte yookaan ammoo yoo ati gabbaatee asliidhaa fi akkana ta'aa jira argite asliitu nu ajjeesisiisaa jira waan akkanaati oromoo dhagayaa kunoo waan akkanaati jettee ragaa tokko ol baafte ummanni amma sitti duulu kuni wallahi aslii yookaan feemasii ta'eef yookaan asliin guddaa ta'eef miti akkuma garagalanii asliitti duulan ummata hin daddaan ta'an qabu ummanni miidiyaadha sii galee ati bakka haadha isaa jette sanitti
wallahi osoo dhugaa feetillee qabaatte waan dhugaallee argattu natti hin fakkaatu muzammil kiyya dhiifamallee narraa ta'ii bakka haadha isaa sanitti hedduu qalbii uummataa cabsitee jirta. Haadha faatee gabaabsetumaan gartee dhiifama gaafadhee ba'uu barbaada. Dhiifama gaafachuun wallaalaa miti dhiifama gaafachuun beekumsa. Ani ilmi keessan haadhatee na lafaa kaasee boqannaa dhoorgutti balleessee jira. Dhiifama akkanaa gootan barbaada. Taani rabbi na adiisu. Isallee dhiifamallee gaafadhu uummatallee dhiifamallee gaafadhu yookaan ani isa dhiifama hin gaafadhu. Isa qiyaamaa no dhimmi bajoo keessanii dhimma bajoo keessanii dhiigar dhimma bajoo keessanii sii galee dhimmi bajoo keessanii amma jirana namni yeroo baay'ee asirraa wal arrabsan innaatiin akkas keessattuu afaan amaariffaa kanaan fa'a innaatiin yeroo akkana jedhan kana bakka goma iizii wayiitti fakkaate keessattuu afaan amaariffaatiin fakkisee haadhatan arraba iyyuu ittiin fakkaatu sii galee tatii kana ta'ee fi muzammil kiyyaa anakka kiyyatti hedduullee sitti rifadhee taane ammoo waan uummanni siin jedhullee laalii viidiyoollee hojjedhu dhiifamallee gaafadhu haadha isaa qalbii jala rarraasuu keetitti ana wallahi haadha seenaa arrabni haadha seenaa arrasitee keessa ni jira ittuuyyuu hin rifanne sii galee lubbuun jirti lafarra deemaa jirti miidiyaa kanarra waa balleessuus waa wanna jettuus dandeetti rakkoon qabu garuu isaa suni haadha faate namni an maal jibba beetaa jiruu duniyaa kanarratti nama uf dhiibuu fi nama olaantummaan sadarkaa ufii kana ol fageessu hin jaalatu. Qabuutiin jedhee bari hin qabu laal amma asliin uf jaja namni jedhe wallahi nama rabbii walitti dhaqe asliin addunyaa mataan irratti namnummaan akka asliin jiru addunyaa mataan irratti usuu uf jaje maal godhu gastii si galchee sin goli naasa an bar gastiin galchinin jedhaani bar an akka kiyyatti ijoollee gastii ufitti hin galchini nama jedhuun keessa asliin nama tokko. Haddanni gastii galchee boru deemanii haadha isaa arrabsan. Haddanni ufitti onna jedhee boru deemaniitiin akka barbaadan isa godhan. Ijoollee aslii gastii ufitti hin galchini bakka gastii ufitti hin galchini ijoollee. Gastii kan keen osoo ta'uu barbaadanii namni situ bu'uun jiruun jedhaanan. Garuu inni nama akkasiiti miti wallahi osoo karaa gubbatti si arge ammaanuma tana sa'aatima ammaa kana laal sa'aatima ammaa kana laal osoo asliin ila dhageeffadhu muzammilti sa'aatima ammaa kana osoo karaa gubbatti si arge asliini beela osoo jetteeni halee haadhati yaarabsitee miidhee nama sibira taruu miti nama waan qaburraa sii kennee sibira taru asliin nama akkasii sii galee waggaa lama sarraftee asliin biyya dhiifamu fakkeenyaaf gaarummaa malee isallee olaantummaa jechanii wallaahi hin qabu inuma amala isaatii miti hundaafuu rabbiin kee dhiyaa taasisu muzammil kiyya akkasitti ilaali lamuu ati abbaa barbaadde anaa tan akka barbaadde gombisiin araggati onna deebisi garuu haadha namaa bakka haadha namaa san laalladhu siin jechuun barbaada abaarsi namaa hayiin namaa gaariillee miti miira onnoo keessan galiin siin jechuu barbaada inshaallah rabbi keerii waliin nu haa deebisu amshiir jabaadhu galatoom. Ayye, sitaa tola, nagaati.